Tolega ayyee waa'ee kalaqamuu fi faayidaa maayikirooskooppii akkamitti maayikirooskooppiin kalaqame eenyu dura kalaqe kan jedhuu fi akkasuma faayidaa maayikirooskooppiin kalaqame sun qabu yoonii fi isiniif eegalu orgaanizimoonni jedha akkuma laaltanii agartan jechuudha. Orgaanizimoonni hammaan garaagarummaa qabaa jedha likki garaagarummaa qabee. Orgaanizimoonni hammaan baay'ee xixiqqoo ta'an ija qullaadhaan hin mul'anne baay'eetu jira. Isaanis maayikiroo orgaanizimoota jedhaman. Maayikiroo orgaanizimoota kanneen ija keenyaan arguu hin dandeenye jechuudha. Kan akka baakteeriyaa, kan akka ameebaa, paaraamiseemii, yugliinaa, vaayirasii kennuun kun maayikiroo orgaanizimoota jedhama yookiin baay'ee xixiqqoo ijaan hin mul'anne jechuudha. Maayikiroo orgaanizimoonni kanneen maayikirooskooppii fayyadamuudhaan isaan qaama caasaalee qaama isaanii kana ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Bara 1665 akka lakkoofsa Habashaatti namni lammii Ingiliz ta'e Roobert Hooke namni jedhamu tokko maayikirooskooppii ofii isaatii tolcheen solonqee mukaa yommuu daawwatu kutaalee xixiqqoo hedduu tokko arge jechuudha. Kutaalee xixiqqoo yeroo ija qofaan laalu argu daran kanneen biroo xixiqqoo hedduu tokko arge. Kutaalee xixiqqoo kanas hedduu kanas seelii jechuudha moggaasii jechuudha inni. Roobert Hooke namni jennuun kun jechuudha. Kutaalee xixiqqoo hedduu kana maal jedhee moggaase? Seelii jechuudhaan moggaase. Jechi seelii jedhu kuni yeroo kana booda hojiirra ooluu kan jalqabeedha jechuudha. Bara 1673 ammoo akka lakkoofsa Habashaatti lammiin biyya Hoolaand ta'e tokko Antoonii Van Leeuwenhoek kan jedhamu Antoonii Van Leeuwenhoek namni jedhamu maayikirooskooppii Roobert Hooke caalaa jechuudha. Maayikirooskooppii Roobert Hooke yeroo jalqabaatiif hojjete san caalaa baay'ee fooyya'aa ta'e tokko tolche jechuudha. Innis maayikirooskooppii orgaanizimoota seelqeenxee adda addaa kan akka baakteeriyaa, vaayirasii, paaraamiseemii, sanyii kormaa akkasuma hedduutu jira. Yeroo jalqabaaf maayikirooskooppii fayyadamuudhaan kan daawwate jechuudha. Yoo ta'uu fi fakkii caasaalee maayikirooskooppii wanta paaraamiseemii, baakteeriyaa, sanyii kormaa, isparmii kennu kana suuraa kaasuudhaan kan ibsuu danda'e Antoonii Van Leeuwenhoek nama jedhamu kana jechuudha. Antoonii Van Leeuwenhoek nama jennuun kana jechuudha. Kanaaf maayikirooskooppiin bu'aa guddaa qaba jechuudha. Caasaa waan tokko ibsuu hin dandeessu. Caasaa waan tokko ibsuudhaaf we can use the microscope to what? To identify the main parts of that organisms. Qaamolee paartii orgaanizimoota sanii adda baafachuudhaaf maayikirooskooppiitti gargaaramuun bu'aa guddaa kan argamsiise jechuudha. Faayidaan maayikirooskooppiidhaa gurguddaa lamaa jira. Faayidaa maayikirooskooppii yoo jennu jechuudha gurguddaa lamaatu jira. Gurguddaa lameen isaanis eddottoo guddisee mul'isu, eddottoo waan tokko guddisee mul'isu. Akka fakkeenyaa waan fudhannu tokko jechuudha. Guddisee mul'isuu fi caasaa isaanii addaan baasee agarsiisuudha bakka. Caasaa qaama isaanii, istiraakchara qaama isaanii kana addaan babaasee agarsiisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf ilbiisota xixiqqoo tokko jira kan addaan baafannee nuti beekuu hin dandeenye. Kan akka mixii. Kan mixii irra xiqqaas jira. Fakkeenya mixiin ija isaa qacoollatti adda baafattee cimdii akkamii qaba? Qaamni isaa bakka meeqa qoodamee jira? Qaamni isaa rifeensi qabamu hin qabu? Ija keenya ilaallee adda baasuu hin dandeenyu nuti. So bakka ija keenya ilaallee addaan baasuu hin dandeenya kana maaliif gargaaramna jechuudha? Maayikirooskooppii jechuudha. Kanaaf maayikirooskooppiin guddisee mul'isuu fi caasaa isaanii addaan baasee agarsiisuudhaaf ni fayyada jechuudha. Kanaaf bakka kanattis guddisee mul'isuu jechuun maal jechuudha? Guddisee mul'isuu jechuun dandeettii maayikirooskooppiin wantoo qo'atamu sana hamma qabatamaa
isaa irraa harka baay'eedhaan guddisee mul'isuuti. Hamma ija keenya laallee agarru kanarraa ol guddisee mul'isuu jechuudha. Ol guddisee mul'isuutu guddisee mul'isuu jedhama. Addaan baasee agarsiisuu, caasaa addaan baasee agarsiisuu jechuun immoo dandeettii maayikirooskooppiin caasaalee orgaanizima sanii eddettoo daawwatamanii kan daawwatamanii san adda baasee agarsiisuuti. Miilli isaa kana fakkaata, afaan isaa ni qaba, afaan hin qabu, ija ni qaba, ija hin qabu, funyaan ni qaba, hin qabu, garaa ni qaba, hin qabu. Kana orgaanizimii baay'ee xiqqoote waan akka booqee irra xiqqaa jechuudha. Kan nuti adda baasuu hin dandeenye maayikirooskooppiidhaan addaan baasuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf maayikirooskooppiin faayidaa guddaa lama qaba. Tokko guddisuu fi lammaffaa caasaa waan sanii adda babaasanii akka nuti beeknuuf nu gargaara jechuudha. Inni biraa gosoota maayikirooskooppiiti. Gosoota maayikirooskooppii. Maayikirooskooppiin gosa meeqaa jira? Maayikirooskooppiin gosa adda addaatu jira. Kanneen keessaa kutaa kanatti maayikirooskooppii gosa lama ilaalla. Maayikirooskooppii salphaa fi maayikirooskooppii koompaawundiiti. Kutaa olaanaa keessatti maayikirooskooppii gosa hedduu jira. Gosa hedduu barantu garuu asitti sadarkaa kanatti gosa maayikirooskooppii lamadha. Maayikirooskooppii salphaa, maayikirooskooppii koompaawundii kan jennuun kana jechuudha. Maayikirooskooppii salphaa fi koompaawundii yeroo jennu kana jidduu garaagarummaan jira. Yes. Maayikirooskooppii salphaan leensii tokko qofa qaba jedha. Leensii tokko qofa kan qabudha. Maayikirooskooppii salphaan leensii yookiin ilaaltuu kan ittiin ilaallu sun jechaadha tokko qofa qaba. Leensiin harkaa fakkeenya maayikirooskooppii salphaati. Leensii harkaati jechuun kanneen jechuudha. Fakkeenya leensii harkaa yoo jennu kunis leensii harkaati, kunis kan harka baadhannu jechuudha. Fakkeenyi leensii harkaa fakkeenya maayikirooskooppii salphaati jechuudha. Innis wantoota qabatamaa san jechuudha si'a 10 hanga 20 guddisee mul'isa jechuudha. Isa beekamaa san ija keenyaan laallee hanga inni saayizii isaa jechuudha. Hanga inni isa laallee san haga qabatamaa sanirraa si'a 10 ol guddisee mul'isa jechuudha. Si'a 10 hanga 20 ol guddisee mul'isa jechuudha. Kuni maayikirooskooppii salphaadha. Inni itti aanu maayikirooskooppii koompaawundii jeniin. Maayikirooskooppii koompaawund. Maayikirooskooppiin koompaawundii sirna leensota lama qaba. Leensii lama jechuudha. Abbaa leensii lamaa jedhama. Ilaaltuu kan abbaa lama qaba jechuudha. Akka gizee dirree waraanaatti leensiidhaan akkasin laallee leensii lamaan jechuudha. Fageenya irratti qaama ittiin lolamu san ittiin laalan san jechuudha. Akkuma san maayikirooskooppiin kunis leensii lama qaba. Isaanis leensii ilaaltuu fi leensii wanteessaa jedhanii. Leensii ittiin ilaalan leensii wanteessaa. Leensii ilaaltuun ilaaluudhaaf nu gargaara. Wanteessaan ammoo hamma waan sanii hanga inni ol guddisuu danda'u agarsiisuudha. Maayikirooskooppiin koompaawundii leensii ilaaltuudha. Leensii ilaaltuu tokko yookiin leensii ilaaltuu lama qabaachuu ni danda'a. Maayikirooskooppiin koompaawundii kuni leensii tokkos qabaachuu ni danda'a. Leensii lamas qabaachuu ni danda'a. Garuu leensii lama qabaachuudhaan beekama. Leensiin ilaaltuu dandeettii guddisee mul'isuu leensiin ilaaltuu dandeettii guddisee mul'isuu adda addaa qaba jechuudha. Dandeettii guddisee mul'isuu garaagaraa qaba. Kunis leensiin ilaaltuu hedduun isaanii dandeettii eddettoo si'a 10 guddisee mul'isuu qaba. Dandeettiin isaa jechuudha. Tokko leensiin ilaaltuu hedduun isaanii dandeettii eddettoo si'a 10 guddisee mul'isuudha. Si'a 10 jechuudha. Leensii wanteessaa too dhiiroo. Leensiin ilaaltuu irra hedduun isaanii eddettoo waan sanii san si'a 10 guddisee mul'isa. Leensii wanteessaa immoo dandeettii guddisee mul'isuu adda addaa qaba. Isaanis abbaa aangoo gadhaanaa si'a 4 kan jennuun jechuudha. Abbaa aangoo gadhaanaa kan jennu jira. Abbaa aangoo jiddugaleessa kan jennu jira. Abbaa aangoo olaanaa jira. Leensiin wanteessaa gosa 3 jira. Abbaa aangoo gadhaanaa, abbaa aangoo jiddugaleessa, abbaa aangoo olaanaa jennaan. Abbaan aangoo gadhaanaan si'a 4
inni jiddu galeessaa si'a 10 inni olaanaan si'a 40 guddisee mul'isa jechuudha. Garuu kan cuuba zayitaa immoo kan cuuba zayitaa keessa kaa'ame yookiin zayinii irratti coobame immoo si'a 100 guddisee mul'isa jechuudha. Guddisee mul'isuu danda'a jechuudha. Hammi guddisee mul'isuu maayikirooskooppii kan shallagamu humna guddisee mul'isuu leensii ilaaltuu fi kan leensii wanti isaa waliin baay'isuu ta'a. Hammi guddisee mul'isuu maayikirooskooppii koompaawundii kan waliigalaa jechuudha. Hammi guddisee mul'isuu maayikirooskooppii koompaawundii kan waliigalaa maal ta'a jechuudha. Humna guddisee mul'isuu humna guddisee mul'isuu leensii ilaaltuu baay'isuu kan leensii wanti isaa waliif finnee humna guddisee mul'isuu maayikirooskooppii waliigalaa harkannaa jechuudha. Humna guddisee mul'isuu leensii ilaaltuu baay'isuu humna guddisee mul'isuu leensii wanti isaa jennee kanan adda baafannaa jechuudha. Kanaaf kuni maali jechuudha? Akkaataa isaati jechuudha. Akkaataa maayikirooskooppiin itti guddisee mul'isuuti jechuudha. Kabira qaama maayikirooskooppiiti. Qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundii jedha. Qaamolee gurguddoo maayikirooskooppii koompaawundii fi dalagaan isaanii mee asitti yoo ilaallu qaamolee gurguddoo isaanii kana jechuudha. Maqaa adda addaatis ni qabu. Fakkeenya iddoon kun maal jedhama? Leensii ilaaltuu jennaani kun ujummoodha. Akkasuma iddoon garaagaraa gaahun akkuma agartan maal bikkitu maal jedhamti? Naanneessituu wanteessaa tashir gootu jechuudha. Bikki wanteessaa jedhamti. As jala wannaa kaama qabduu islaayidii jedhama kunis iddoo garaagaraa gaahun agarsiisu jira. Qabduu islaayidii itti jalatti jechuudha. Murteessoo ifaa jechuudha. Murteessoo ifaa akkasuma fulleessa ifaa ka ifaa itti ol fuulla'u akka inni ol fuulla'u godhu qabduun kana wanteessaa jechuun maali? Waltajjiidha kun waltajjii jedhama. Inni biraa qindeessituu fakkaattii golollisaa jedhamti. Qindeessituu fakkaattii golollisaa. Qindeessituu fakkaattii sirrii jennee dubbanna. Kun ammoo ejjennoo jedhama. Kuni caasaalee qaama maayikirooskooppii jedhama jechuudha. Caasaalee qaama maayikirooskooppii jennaan. Kun egaa dalagaa adda addaa qaba kun akkuma as keessatti agartanii isaan hundinuu jechuudha. Qaamoleen maayikirooskooppii dalagaa isaanii jedha. Leensiin ilaaltuun maali dalagaan isaa? Fakkeenya leensii ilaaltuu fudhannu leensii fiixee ujummoo irratti argamuu fi fakkaattii guddisuuf kan gargaarudha. Leensiin ilaaltuun fakkaattii guddisuudhaaf gargaaraa jechuudha. Gara olitti argama. Inninis gara fiixeetti kan argamu ta'e fakkaattii guddisuudhaaf kan gargaarudha. Inni biraa ujummoo jedhama. Ujummoon qaama maayikirooskooppii karaa gubbaa leensii ilaaltuu fi karaa gadii leensii wanteessaa kan baatudha. Ujummoo jechuun leensii ilaaltuu gara oliitiin kan qabuu fi karaa gadiidhaan immoo leensii wanteessaa kan baatudha jechuudha. Kabiraa naanneessituu wanteessaa jedha. Qaama wanteessaa naanneessuu danda'uu fi wanteessaa waan sanii kan naanneessuu danda'uu fi leensota wanteessaa abbaa aangoo gadaanaa giddugaleessa olaanaa fi cuuba zayitaa ofirraa qabudha jechuudha. Naannoon maal jedhamtu? Naanneessituu wanteessaa kennan jechuudha. Abbaan aangoo gadaanaan si'a 4 guddisaa, kan giddugaleessaa si'a 10, kan si'a olaanaan ammoo si'a 40 jechuudha. Kan cuuba zayitaa ofirraa qabu ammoo si'a 100 kan guddisee mul'isuu ittiin beeknu naanneessituu wanteessaa bakka jedhamtu tana jechuudha. Naanneessituu wanteessaa bakka jennuun kana jechuudha. Inni biraa leensota wanteessaa fi maali? Leensota wanteessaa fi qabannoo waltajjii waan adda addaa jira. Leensota wanteessaa jennuun leensota humna guddisee mul'isuu adda addaa kan qabanii fi akkasuma fakkaattii eddattoo sadarkaa adda addaatti kan guddisanidha. Leensii wanteessaa kun jechuudha. Dandeettii guddisee mul'isuu garaagaraa of keessaa qaba. Eddattoo sadarkaa adda addaatti sadarkaan tokko sadarkaa si'a 4ti. Inni itti aanu si'a 10, inni itti aanu si'a 40, si'a 100 guddisee mul'isa jechuudha. Kabiraa qabannoodha. Qabannoon qaama maayikirooskooppii baachuudhaaf qaama maayikirooskooppii baachuuf gargaaru qabannoodha jechuudha. Qabannoo maayikirooskooppii baachuudhaaf kan gargaarudha. Waltajjii bakka inni kun ammoo bakka islaayidii eddattoo qabate irra kaa'amee ilaalamudha. Waltajjii jedhama. Qaama waltajjii jedhamu suni bakka islaayidii eddattoo bakka eddattoo yookiin wanta saampilii qorachuu deemnu san irra keenyu juutu waltajjii jedhama jechuudha. Waan qorachuudhaaf deemnu san bakki irra keenyu waltajjii jennaan. Kabiraa qabduu islaayidiiti.
Islaayidii waltajjii irratti maxxansee qabuudhaaf kan gargaaru qabduu islaayidii jedhama. Eddettoo fudhanni isaanii gaafacha gubbaa keenyu akka maal godhee eddettoo san qabatee akka inni taa'u gochuudhaaf gargaara. Maxxansee akka inni qabatee taa'u gochuudhaaf gargaara. Kan biraa murteessoo ifaati hamma ifaa waltajjii keessa darbu qabu kan to'atudha kunis hamma ifaa waltajjii keessa darbee wanticha waltajjii keessa darbee eddettoo san agarsiisu. Hamma ifaa sanii kan murteessu kan akka inni to'atu kan godhu murteessoo ifaati. Kan biraa fulleessa ifaa jedhama. Fulleessa ifaa jechuun ifa gara eddettootti qajeelchuudha. Ifa gara eddettoo waan sanitti ifni gara biraa yeroo ifu jiru fulleessi ifaa kun ifa san gara eddettoo san irratti kenniifu gochuudha. Inni gargaara. Kan biraa qindeessituu fakkaattii sirrii jedha. Qindeessituun fakkaattii sirrii akka mul'atu gochuudhaaf qaama gargaaru keessaa qaama maayikirooskooppii haa gargaaru keessaa isa tokko jechuudha. Fakkaattiin sirrii ta'e akka mul'atuuf guddisee fakkaattiin sirrii ta'e akka mul'atuuf gahee haa qabuuf qindeessituu fakkaattii sirrii. Qindeessituun fakkaattii golollisaa immoo fakkaattii hin qulqulloofne akka mul'atu gochuudhaaf gargaara. Innis qindeessituu fakkaattii golollisaa jedhaniin. Fakkaattii qulqullaa'ee hin mul'anne akka inni mul'atu gochuudhaaf gargaara. Kaan ejjennoodha. Ejjennoon gaa madaala maayikirooskooppii eeguudhaaf gargaara. Kuni qaamolee maayikirooskooppii fi hojiiwwan dalagaa isaaniiti jechuudha. Mata duree kanarratti isiniif dhaabbadha. Mata duree itti aanu kan waa'ee maal ijoo walitti deebina. Waa'ee sila gilgaalaa kanaas isiniifin hojjeta. Sila waa'ee seelii mata duree waa'ee seelii jedhamuun walitti isiniif deebi'a hagasitti. Kanuma hangasuu dubbisaadhaan isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.